zayti masrat jalayo baate zayti jaarti keti jalan baazutti zikatasun imbalesiti dugara bimbalet ilma oromo fonke digake ka alaga walin gallan unjet madagasgaretti galchiran unjet sigale amanti duga amanti ke tuqu dandaya atis boru tuqu mala atis tuqu baatu obolonni ke hinjira ma warra gare shahada yani warra gare mali yani jira na masra warra ka she wanno fa jolle yo argite ana walitti dundi anu mucama no bira gara kaysa do jira kalkani wiyo jolle muslimati wal arab suko awale jira واجين فاجرني أثر وري والجل كبير كتابا فا ولا مثيل نجري أشيل هذا رب صادر ولا رب سجيرا بر تكنا كاني كمان غاري كمان سيجالمتي أتجدو كنا نفته أمانتي مكان ثابي علم أورموتك علم بيكاتي تك سيجاله وان برايو أبدا أورموما ولك أبداني إيجا غرقتي تهجرو هاجا فره غرمتو بس هنتله بدا فريو تايه دفتيتني ستي تقاتا جچوسني ان اكوار اتي بلتي تتي غرانا ما غراجا باتو تكوت حغما فره يودو غوغول انا غما فره يودو غوغول ادا سولان كوماكينا نربا يو ارغه كوفي دوبا نربا ذا چتي ريفكي دارا غوري نما ديم وانجلو سراو بد دوغا دوبچو تانن با يرفد غرا كس ولتي انا ما غفرزو نمني غفرنا يل مورمو دوكوت لپي يباده غرا ستي بغيرو نكبو akka kiyyatti jechuudha. Bakka saniin dogoggorta. Ayyee asli koo dhala namaa ta'ee namni dogoggorra hin jirru dogoggorra ta'uu danda'a. Atis immoo xiqqooshee gaaffiyoo si gaafadhee akka mucaa Oromoo tokkotti akka mucaa Musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee Oromoo keessaa isa tokko mucaan kuni uummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta. Sitti muun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste mitire so ani amantii keessa baa nama tumuun lubbuu baasuun hin jira nama miidhuun hin jiru ani garuu ni so asli ati waan amantii kee goone maaliif gootare inde an danda'u ka ani amantii kee siin qaba asli amantii kee siin qaba jedhu gaa waaqayyo amantii keetti hin dhabu amantii kee akka kiyyatti ilaala si galee yeroo baay'ee ijoolleen musliimaa argite yoo ta'e warri 1600 warri qabani jiru fooloo guddaa warri qaban si galee viidiyoo ennaa ijoolleen keenya hojjetanii kutee kan ittiin ijoollee musliimaa fi ijoollee viidiyoo korratti amma Ahimad sanan beekta Ahimad mucaa jedhamu sana si galee yeroo baay'ee yoo argite amantiin mucaa Ustaza mitin ustaza akkasi ustaza meeq argineerrani mucaan kun yoo argite asli yeroo baay'ee eddee dubbiin jiru ijoollee musliimaaf kiristaana walitti naquudha viidiyoo waraabbata akkas jette soolan fooloo saammoo meelaali guyyaatti 30-40 dabala guyyaan inni irratti hojjetu jechuudha si galee nama akkasiitu ijoollee musliimaaf kiristaana walitti buusa malee ani bar oromummaa kiyyaa lubbuu kiyyaa olin jaalladha si galee amantii ko booriftaanis jijjiirrachuu nan danda'a ijoollee musliimaa durba musliimaa on jaalladhe yoo isheen jaalala sanaan namoote jijjiirrachuu nan danda'a amantii abbaa fi jijjiirrata si galee garuu yeroo hundumaa nama amantii namaa arrabsu nama amantii namaa xiqqeessu yenna waan harkasaa argatu immoo isseen jedhee issee jechuun ko xinnoo ijoollee mufachiiseera ani garuu har'as boorus ijoollee musliimaa faana lolan qabu ijoollee musliimaa nan kabaja amantii kiyya nan kabaja amantii isaanii nan kabaja si galee garuu akkamiin dandeessee akkas jette soolanii akka ilma Oromoo tokkotti ettee na gaafatte nan laale dhiisee viidiyoo 3-4 irratti hojjedheera ati musliima taate abdi ijoolleen musliimaa callisanii taa'anii amantii isaanii fi oromummaa isaanii kabajanii taa'aa jiru taa'ee viidiyoo irratti hojjedheera ijoolleen keessanirree amantiin keenyi nama arrabsi amantii nama arrabsin jedhu dhiiseedhaan irratti hojjetaniiru hindide mucaan si galee hindide gaafanni ati manaasa kaagootummoon argine see jenne maal goonaasli malee jibba eenyuyyuu hin qabnu siin jechuuf malee ammaani akka ilma Oromoo tokkotti mucaan kun akka inni du'u akka inni badu akka inni jaajaamu akka inni cabu hin barbaadu si galee fayyee
dogoggora isaarraa maal dogoggorri kiyya jedhee akka inni baratuun barbaada. Ilmi kiristaanaa tokko tuunni waa balleessee yoonni akkana ta'e illee ani maaliif akkas gootan ijoolleen musliimaa maaliif akkasitti ijoolleen musliimaa isinii akkas amantii namaa jibbitu jedhee viidiyoo namarratti hin dalagu. Maaliif balleessaa nama dhuunfaa tokkoon garuu ijoollee musliimaa nama jibbisiisuuf deemuuf amantii namaa tuqxe jedhanii nama arrabsuuf dhagaa namatti darbachuun suni sirrii miti jedhee yaada. Kanarratti waan jettu qabaatte dogoggorri yoo jiraate sin sirreessina. Dogoggora kiyya wanti dogoggora ta'ee mul'ate ani amantii keessan tuqe arrabse moo nama dhuunfaarraa naaseessa jedhus akkati irratti taasiftu barbaada yoo fedha kee ta'e. Ani akkuma dura jedhe irraa si ka'a dhimma amantii abbootuma amantiitiif dhiif si galee anillee sheekii miti atillee paastarii miti si galee miti. Ijoollee maasuma miidiyaa kanarraa uumanutti fakkaate haasofnu waa'ee amantii akka kiyyatti abbootuma amantiitii dhiifna si galee quraana fi maxaafa wal amantiisaan jirru waan ta'eef garuu anama akkanatti fakkaatutti. Ani bar oromummaa kiyyaa lubbuu kiyyaa olin jaalladha si galee amantii ko booriftaanis jijjiirrachuu nan danda'a. Ijoollee musliimaa durba musliimaa on jaalladhe yoo isheen jaalala sanaan namoote jijjiirrachuu nan danda'a. Amantii abbaa fi jijjiirrata si galee garuu yeroo hundumaa nama amantii namaa arrabsu nama amantii namaa xiqqeessu yenna waan harkasaa argatu immoo isseen jedhee issee jechuun koo xinnoo ijoollee mufachiiseera. Ani garuu har'as boorus ijoollee musliimaa faana lolan qabu. Ijoollee musliimaa nan kabaja. Amantii kiyyaa nan kabaja. Amantii isaanii nan kabaja si galee garuu akkamiin dandeessee akkas jette soolanii akka ilma Oromoo tokkotti jettee na gaafatte. Nan laale dhiisee viidiyoo 3-4 irratti hojjedheera. Ati musliima taate abdi ijoolleen musliimaa callisanii taa'anii amantii isaanii fi oromummaa isaanii kabajanii taa'aa jiru. Taa'ee viidiyoo irratti hojjedheera. Ijoolleen keessanirree amantiin keenyi nama arrabsi amantii nama arrabsin jedhu dhiiseedhaan irratti hojjetaniiru. Hindi dee mucaan sii galee hindi dee gaafanni ati manaasa kaagootummoon argine see jenne gaa maal goonaasli malee jibba eenyuyyuu hin qabnu siin jechuuf malee ammaani akka ilma Oromoo tokkotti mucaan kun akka inni du'u akka inni badu akka inni jajaamu akka inni cabu hin barbaadu sii galee fayyee dogoggora isaarraa maal dogoggorri kiyya jedhee akka inni baratu hin barbaadu. Ilmi kiristaanaa tokko tuunni waa balleessee yoonni akkana ta'e illee ani maaliif akkas gootan ijoolleen musliimaa maaliif akkasitti ijoolleen musliimaa isinii akkas amantii namaa jibbitu jedhee viidiyoo namarratti hin dalagu. Maaliif balleessaa nama dhuunfaa tokkoon garuu ijoollee musliimaa nama jibbisiisuuf deemuuf amantii namaa tuqxe jedhanii nama arrabsuuf dhagaa namatti darbachuun suni sirrii miti jedhee yaada. Kanarratti waan jettu qabaatte sirreessina. Dogoggora kiyya wanti dogoggora ta'ee mul'ate ani amantii keessan tuqe arrabse moo nama dhuunfaarraa naaseessa jedhus akkati irratti taasiftu barbaada yoo fedha kee ta'e. Ani akkuma dura jedhe irraa si ka'a dhimma amantii abbootuma amantiitiif dhiif si galee anillee sheekii miti atillee paastarii miti si galee miti. Ijoollee maasuma miidiyaa kanarraa uumanutti fakkaate haasofnu waa'ee amantii akka kiyyatti abbootuma amantiitii dhiifna si galee quraana fi maxaafa wal amantiisaan jirru waan ta'eef garuu anama akkanatti fakkaatutti viidiyoo sanirratti jechoota fayyadamte keessatti an ka qalbii anuu qalbii sitti cabe viidiyoo kana deebee dhageeffadhee soolan makkana jedhee sitti xiqqaataa san akka hubannoo kiyyaatitti zayitii masarat jalaa yoo baate zayitii jaartii keetii jalaan baasutti xiqqaataa sun hin balleessite. Dhugaa rabbi hin balleessite. Ilma Oromoo foon kee dhiiga kee ka alagaa waliin gaallaan nuun jettu maadaagasgaaritti isin galchina nuun jettu si galee amantii dhugaadha. Amantii kee tuquu danda'a. Atis boru tuquu mala atis tuquu baattu obboloonni kee hin jiran amma warra garee shahaadaa jedhanii warra garee maalii jedhanii jiran amma asirraa warra akka wannoo fa'aa ijoollee yoo argite ta'e anaa walitti hedduun dhiyaannu
mucaa manu bira gara keessan dhufe jira kalkanii guyyaa ijoollee musliimaatti wal arrabsu tokko awwalee jira waajiin fa'a jiranii asirraa warri wal jala qabee kitaaban fa'a wal amansiifne jedhee achillee asirrabsu asirlee wal arrabsu jira bar taqanaqaanyii qaban garee qaban si galee miti ati jidduu kanaan dhuftee amantima keessaa bahi ilma oromoo tokko ilma biyya keetii tokko si galee waan biraa yoo dhabde oromummaa walitti qabdanii dhiiga gargeessitu hin jiru haga fedhe garumatu basanitillee badaa fedhe yoo ta'e dhufteetiin sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleessiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaa narra bahe yoo arge ka ofii duuban narra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe garaa akkas walitti anama haga fedhe osoo namni haga fedhe ilma oromoo tokkotti laphee jabaadhee garaa sitti bageeruun hin qabu akka